Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaya fayyaadha. Har'a viidiyoo biraatiin dhufee mandaazii akka itti dalagan isinitti garsiisuuf dhufee kanaafuu na waliin tura. Aanan diqoo isee qaba. Aanan kanatti kaameraa naqadha. Aananiif kaameraa kana waliin dhahee akkanatti hagana eegas qadaadee daqiiqaa 10 haga daqiiqaa 15 jidduu lafa kaaya. Hagasii harcee qaba. Harcee kanatti sukkaara naqadha. Sukkaara haga isin barbaachisutti naqattanii sooqidda itti naqaa. Eegas kana waliin dhahaa. Eegas yeestii kee daqiiqaa 15 booda fudhadhee zayitii itti naqaa. Deebi'ee aanan diqqoo reefu irraa hambisee itti naqadha. Namni garii kokonaat milkii itti naqaa, garuu aananuma kaan fayyadame. Eegas harcee fi sukkaara itti naqee eegas dhumarratti wanni itti naqe suni hilikiidha. Hilikii daakamte. Eegas akkanatti harkaan waliin dhahaa. Harkaaniin qamashaa. Harkaan akkanatti haga daqiiqaa 10 haga qamashaa akka gaarii wal seenutti qamashaa. Kunoo daqiiqaa 10 booda zayitii diqqoo irra buuse. Eegas qadaadee lafa kaaya haga sa'a takkaatti haga inni bukaa'u haga sa'a takkaatiif lafa kaaya. Kunoo sa'a takka booda akkana jira. Akkanatti diqqeessitanii mummurtanii an kana bakka 5tti muree kunoo akkanatti haga bakka 5tti muradhee jira. Amma asirratti bal'ifadha. Hedduu furdisuullee hin qabdanii and hedduullee hin qal'atu. Jiddu galeessuma irratti bal'isa. Eegas akkanatti bakka 4tti muradha. Kunoo mara akkasitti bakka 4tti muree 5 godhee ture. So abbaa 20 godha jechuudha. Kunoo akkanatti mummuradhee qabaa. Eega muree dura daqiiqaa 15 akkasitti kaa'ee eegas deebi'ee kunoo zayitii irraa qaba. Zayitii tana haga isin ho'itu eegee kunoo akkanatti waddaa jira. Akkanatti diqqishuma bilcheessee itti garagalchaa. Yoo odoo isaa hedduu bilchaatu eeyite eegas irraa babbaqaqaasoo. Kanaafuu diqqoo bilcheessee itti garagalchee eegas kalara barbaaddanitti godhatanii an diqqoo darkii isaa fedha, ka diqqoo gurraacha'e fedha. Kunoo akkasitti keessa baasa. Kunoo akkasitti odoo inni hedduu hin bilchaanne itti garagalcha. Yoo awwaalaa itti naqesan diqquma eega inni bilchaate eegee itti garagalcha odoo inni hedduu hin bilchaanne. Yoo diqqoo isaa haga jalaan diimatu eeyitee in babbaqaqa eegas. Kanaaf dura odoo inni diqquma itti naqee eegas itti garagalchee eegas gara kaanitti deebisa jechuudha. Kunoo geessee
qophaa'ee jira. Akkanatti bareeda. Hedduu gaariidha. Shaahii waliinii sa'a booda shaahii yookaan faxara hedduu bareeda. Chaaneela kiyya subscribe naa godhuun dagatinaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Nagaa keessa tura.